Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa Oborraa Global Network bakka jirtanitti nageenyi rabbii guddaa isin haa ga'u jenna. Sagantaa keenya har'aatiin jechuudha keessummaa jabaa tokko qabadheetiin isinii dhiyaadhee jira. Keessummaan keenyas jechuudha Jalmurataa Sabaa Iskaandinaviyaa Sweden irraa anis qopheessaan sagantaa kanaa Sofumar Gadaa jechuudha Sudaan Kaartuum irraa sagantaan Oborraa Global Network yeroo hunda jechuudha qophii wayitawaa fi haala yeroo ammaan tana Oromiyaa keessa jiruu fi qabsoo uummata Oromoo jechuudha keessattuu waa'ee labsii marsaa jahaffaa wamicha qeerroo bilisummaa Oromootii fi ejjennoo uummanni Oromoo qabuutii fi addunyaa maal jedha hayyoonni maal jedhan akkasumas qabsoon bilisummaa Oromoo mooraa waraana bilisummaa Oromoo maal fakkaatti kana malees jechuudha sagantaa keenya har'aa wanni adda taasisuu jiraate Jalmurataa Sabaa hoogganaa kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromooti bakka jirtanitti nageenyi rabbii guddaa ammas irra deebinee isiniin jenna isin haa ga'u jenna hordoftoota sagantaa Oborraa Global Media Network peejiiwwan yookiin social media toora irratti argamnu kam irratti iyyuu OGN jechuudha mallattoo keenya kana laalaa jechuudha share subscribe like gochuu hin dagatinaa sagantaa keenya irraa waa hedduu akka baratan abdii qabna turtii gabaabaa Jalmurataa Sabaa wajjin taasifna ayyee Jalmurataa Sabaa ayyooyyaa anaa dhufu jenne welcome bagana kanneetan kabajamoo fi jaalatamoon Oborraa Global Media Networkiin carraa kana kan ta'in afeeroo keessanii hedduu nagaratoomaa thank you very much. Ayyee Jalmurataa Sabaa akkuma jalqaba irratti kaasee hoogganaa kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromooti sagantaa keenya wajjin akka deemuuf jechuudha mee irraa kanas ka hordoftoonni sagantaa social media gubbatti haa ta'u karaa miidiyaa adda addaatiin ibsa yeroo adda addaa kennitanii kana malees jechuudha tumsa waraana bilisummaa Oromootiif kallattii hundaan uummata dammaqsaa jirtan kana malees summiin dawaan summii gabrummaadha sabni kun ijaaramuudha akka sabaatti yoo ijaaramne ilaalcha qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa walabaa ijaaruudhaaf jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman kana milkeessuudhaaf sirni Itoophiyaatii fi qabsoon bilisummaa Oromoo fedhiin uummata Oromoo wal faalleessiti Oromoon Itoophiyaadhaaf rakkoodha ta'eet argamee jira jettan natti fakkaata kanaan wal qabsiisee jechuudha yeroo adda addaa akka Oromiyaa Today akkasumas miidiyaawwan adda addaa gurguddaadhaaf yeroo kennitan ibsa dhageetiin ture sagantaa keessan jechuudha mee korri gaaddisa marii kun wanni bu'uurameef maali akkasumas ergamni isaa maali galmi isaa maali kana malees jechuudha hidhanni inni qabsoo bilisummaa Oromoo wajjin haa ta'u jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo wajjin haa ta'u qabu maal fakkaatamee kanarraa kaanee haa dubbannu akkasumas jechuu haalli isaa amma itti argamu maal fakkaata kana keessatti hojii eegaltanii jirtan moo hojiin eegaltan kun bifa kam fakkaata caasaan keessanoo akkasumas hooggansi keessoo keessanii maal fakkaata waan jedhu akkasumas akka jaarmiyaatti uf dandeettaniiti moo isin qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuudhaaf fi uummata ijaaruudhaaf akka qeerroo bilisummaa Oromootii fi adeemsa uummata kana malees sagantaa bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo humneessuudhaaf ijaaramtamee kanarraa ibsa nu godha. Hedduu galatoomii Sofumar Gadaa gaafii gaarii na gaafattee dhugaadhaa korri gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoodhaa kan hundaa'ee yeroo gabaabduudhaa ji'a 2 lakkoofsisee jira yookiin guyyaa 60 hanga guyyaa 62 takka guyyaa 60 takka hangana keessatti waan baay'ee hojjete korri gaaddisa marii dhaloota egereedhaa bu'uura isaatu bu'uura jabaadha. Bu'uura dhugaarratti ijaarame waan ta'eef Oromummaa dhugaa sanii waan ijaarameef galma dhugaa ni gaajennee waan abdannuuf ijaarsa kana gadi fageessinee bu'uura isaa jabeessinee yoon siin jedhu tokko 175 qarreedhaan ijaarame akkasuma dhibbatti hayyoota masakamee ijaarame akkasumas kan itti aanu Oromoota qulqulluu hanga abbaa torbatti lakkaawwachiifnee osoo gartee gaa Oromoo adda qoodoo osoo hin taanetti warreen nu keessatti dhalatanii gartee afaan keenya baranii nu fakkaatanis dhugaa har'a Oromoo diinaa fi gargar baruu qaba. Warreen nu keessatti dhalatanii nu fakkaatanii basaasa nutti ta'anii Oromoo naannoo kutaan gargar qoodaniis nu keessa hin jiranii ilmaan Oromoo qulqulluu ilmaan gudeedaatti ijaaraman. Inni lamaffaadhaa kaayoon inni irratti ijaaramee kaayoo bu'uura ganama kan qabsaa'onni
adda bilisummaa Oromoodhaa inni ganamaa Jaal Magarsaa Barii dabalatee hayyuu ture ABO'dhaa osoo gara Maqdishoodhaa deemanii gammoojjii Somaalee naannoo 5 yookiin Somaalee naannoo 5 Ogaaden keessatti shiftaadhaan naannoodhaa fi kutaadhaan gargar hin bahan jechuudhaan waadaa waliif galantan osoo hin dagatin lubbuu isaanii warra deebii hin qabne wareegaman san irra dhaabbannee dhiiga isaaniitii fi lafee isaaniitti kan ijaaran. Asirratti jechuudha akka ifa ta'uuf jechuudha misee qarree dubartoota yookiin qarree 75 irraa jechuudha aangessineetan. Sababni dubartoota aangessuu yookiin qarree Oromoo dubartoota hoggansa yookiin caasaa keessan keessatti gochuu dandeettaniif maali bu'aa maal fida jettaniiti hammam takka itti amanameeti jechuudha sadarkaa akkamitti caasaan keessanoo akkaataa kamiin ijaaramee caasaan kun itti waamamni isaa hoo eessa waan jedhu tokko isinii kaasuu barbaada. Kana yoon jedhu akka jaarmiyaatti fakkeenyaaf kora gaaddisa marii yoo ka jettanii bu'uuramtan taate jechuudha. Namoonni adda addaa dhimma adda addaa kaasuu danda'u. Fakkeenyaaf yeroo jaarmiyaan tokko akka sabaatti ijaaramu jechuudha. Wanni isaan kaasan jiran kunis paartii haaraan nuti dhufe kaaniin hin bilisoomne waan jedhu kaasuu danda'an. Moo isin dhalattoota yookiin tumsa uwwisa qabsoo bilisummaa Oromoo kan ABO isa dhugaasan immoo akkasumas moo fedhinnaa keessan hundooftamootarii warri bilisiginnaatu ijaare isiniin jedhullee jiraachuu danda'a warri tooftaaf diinni illee ijaaru isiniin jechuu danda'a akka ifa ta'utti ergama keessaniif galma keessan akkasumas itti waamama keessan akka qaama abbummaatti ka isin jalatti bultan hoo eenyu waan jedhu akka uummata Oromootiifis ifa ta'u. Waan jedheef jechuudha waan jedheef akka deebii uummataa ta'utti fakkeenyaaf gameettii qabsoo bilisummaa Oromoo harmee Oromoodhaa jaarraggaatuu roobaa fa'a akka gorsituutti yookiin imaammata akkasumas jechuudha muuxannoo qabdurraa sagantaa siyaasaa qabdurraa akeekaa fi kaayyoon sun akka hin sharafamnetti kana malees ololli shiraa fi gartee bittinnaa'uu dhaloota kana jidduu akka uumamne kana malees kan akka Jaal Magarsaa Qilxuu jechuudha kan akka Jaal Murattuu Sabaa yookiin Murattuu Xiqqoo kan akka Faayoo Obboleettii Buruisoo Boruu Faayoo Boruu jechuudha kana malees miseensa kora sabaa kan ta'e kan akka Jaal Yaasiin faa Faaris Muhammad faa biyyoota garaagaraa irraa kan akka
gameessa qabsoo bilisummaa Oromoo kan jaal Nadhii Gammadaa fa'aa wajjin turan jaal Jiloo Wadaayifaa warra Aanessoo Waaree fa'aa wajjin Dhugaasaa Bakakkoo fa'aa wajjin ture. Hayyoota akkanaa kanaan mari'attan jedhan yoo ilaalan ammoo ijoolleen kun jidduutti umrii giddugaleessummaatiin jechuu shamarran daa'ima ta'anii barnootaan olaanaa ta'an kan jireenya baqaa keessatti jettan. Mee waan dhaga'e keessa waan tokko adda baafachuus barbaade. Hojii dippiloomaasiitiin wal qabsiisee jechuudha. Hojii dippiloomaasiitiin wal qabsiisee jireenya baqaa keessatti keessattuu shamarran jireenya baqaa keessatti miidhamaa jiran qabeenya sabaati akkasumas uumaa Oromooti jettanii naannoo Beerut kana irratti illee hojjechaa jiraachuun dhagahee karaa dippiloomaasiitiinis gaafachaa jirtan jechuu dhagahee haala caaseffama keessanii gabaabsitanii kanarratti maal hojjechuu fi Beerut keessatti maal hojjechuu fi maal ta'an shamarran kun maaltu mudate qabsoon cinatti kana hojjechaa jirtaniif. Ummanni Oromoodhaa diinni akkuma caasaa isaa irratti diriirsee ijoollee Oromoodhaa taaribaan baara Soomaaliyaadhaa yeroo biyya Soomaaliyaadhaa ture keessatti jireenya baqattummaatiin dhaabbata Yuunaayitid Neeshin jala turetti achirra ijoollee yaatuu fi kan baara kanatti dhume kalluuna waan jedhamu san maal jettanii kalluuna jennaan gaanuti achitti fiish kan jedhamu san jetti qurxummii san nyaachuun si jibbisiisa foon Oromoodhaa qophee jechuudha. Hatta bushaashan kan jedhu ture taaribaan akkasii godhuudhaan deebi'ee qarreetan mootummaan amma sirnichi amma aangorra jiru kan gartee TPLF mokofaa jirjire malee waan akka sirnichi kan dhiyaate jedhamusanii sirna afransanii san keessaa tokkuma wallole ati lama walitti deebi'ee lama ofirraa baase dabuubumaa fi kan ofirraa baase isaanuma seerichi kan tume Hayilasillaasee kan duugaa sanii uummata Oromoo geggeessu. Oromoo immoo lafa isarratti duuguun kana booda hafuudha qaba. Uummanni Oromoodha lafa isarratti duuguun jechuun barbaadeeti. Shamarran teenya qaqqaalii kana jechuudha ijoollee waggaa 18 hanga 20 jiran tana gurguratanii biyya Arabaa keessatti Arabni gabroonfatee maallaqa osoo hin kennineef waggaa 3 fa'aa guutuu mindaa dhorgatee kan pooqirraa darbanii fakkeenya sii kaasuudhaan danda'a kan jennee gara feesbuukaatti akka ta'e osoo qora keenya kana hin ijaarin duratti Gaaddisee Baqqalaa dhalattu reefisiitiif hangamta akka jennee jaalle seenaa dula injima fatte jennee gara community Ameerikaatti jennee uummanni Oromoodhaa biyya ambaa keessatti reefki isaa awwaalchamaa jira. Oromiyaa keessatti du'aa jira. Hanga yooma kanatti duuna hajjattu qabsootti duraanis qabsaa'utuma turree qabsootti nu jabsiisudha. Nuti waboon gaachana keenya waraanni suphee Oromoo lubbuun keenya hanga wareegamutti ni qabsoofna injifannoos ni fidna inshallah taala injifannoo kana kan rabbiin namaa kan nafxanyaanis wanta qabatti. Gaaffii bareedaadha na gaafattee jaalisa Omar dhugaadhaa innummaan hundooyineef kanuma nuti waan biraa miti. Impaarii Itoophiyaa dullatti kan afaan qawweetiin saba Salamoota dirqiidhaan osoo isaan hin jaalatin lafaa fi qabeenya isaanii irraa saaman ispeeshaalii Oromoodha kan saabichi guddaa gaggeeffamee saba Salamoonni gartee fidaniillee nuunillee walitti dha'uudhaaf lafa keenya muranii kanneen maal godhanii qabeenya Oromoo biyya isaa keessatti akka lammii lammaffaatti jiraatu kana Oromoon akka abbaa biyyaa ta'ee jiraatu murteessuudhaaf kan qabsoofnee amraas borus uummanni Oromoodha haa jaalatus haa jibbus waraana bilisummaa Oromoo osoo qabaanne duruu dhume ture amma carraa kana fayyadamnaa miti. Wayyaanee hanga bunyaanitti hidhatte san jechuudha geggeessuu fi furgisuu keessattis qooda guddaa fi shoora guddaa anis keessa jira. Asirraa kaaneeti ol baafne ilma abbaa gadaa. Iddaan ilma abbaa gadaati miti ilma abbaa garaati ilma naftanyaati. Qaamisaa hora mililik uffatee nutti hin asbee. Isaas furgisuudhaaf daqiiqaa shoora inshallah. Kanaafuu wareegamni fedhaa haa kafalamu malee yeroo mara tokko tokkoon du'urra yeroo tokko libbirra viidiyoo jedhu. Asirratti sagantaan keenyallee yeroo hin qabnus gabaabaadhaa ibsaatuma deemna. Tole caasaa meeqa qabdan? Waliigalatti akkasumas koreewwan wiirtuu garaagaraa jettanii kan akka istaatiksii mirga namoomaa mana marii kora gaaddisaa akkasumas liigii qarree fi dubartoota Oromoo kana malees
wiirtuu tumsa diinagdee waraana bilisummaa Oromoo damee kora gaaddisaa jettanii akkasumas wiirtuu qeerroo bilisummaa Oromootii fi ijaarsa qabsoo bilisummaa Oromoo jettanii kana malees jechuudha dantaa hariiroo dhimma alaa kana malees jechuudha liigii mana marii abbootii gadaa jettanii ijaartanii jirtan kana malees jechuudha wiirtuu liigii olaanaa hojmaata gama sirnaa fi imaammata qabsoo bilisummaa Oromoo jettanii dhaabdani maal jechuudha meeti qorra nu ibsa. Wallahi hedduu gaariidha walumaa galatti koree jiddu galeessaa jechuudha koreelee gurguddoo jiddu galeessaa hanga sadarkaa hoggansarraa itti aantuudhaan hoggantoota mana mariidhaa jechuudha bakka bu'oota uummataa mana mariidhaa qabna paarlamoota akkasumas deebi'ee warra mirga dhala namaa qabnaa koree beerdii filannoodhaa qabnaa koree istaatisii mirga namummaadhaa tandamee jaarsaa tandamee diinagdee koreelee jechuudha gurguddoo kana in qabnaa koreelee dippiloomaasii biyya alaa qabnaa koreelee rakkinaa fi gartee balaa hatattamaa kan jedhullee in qabnaa koreelee nageenyaa fi naamusa ta'e qabnaa ati caasaa waliigalatti guutumaa guututtuu isa gartee xumuraatti qabnaa deebee gartee seerichaa jechuudha isuma asirratti sagantaan keenyallee yeroo hin qabnus gabaabaadhaa ibsaatuma deemna tole caasaa meeqa qabdan waliigalatti akkasumas koreewwan wiirtuu garaagaraa jettanii kan akka istaatiksii mirga namoomaa mana marii kora gaaddisaa akkasumas liigii qarree fi dubartoota Oromoo kana malees wiirtuu tumsa diinagdee waraana bilisummaa Oromoo damee kora gaaddisaa jettanii akkasumas wiirtuu qeerroo bilisummaa Oromootii fi ijaarsa qabsoo bilisummaa Oromoo jettanii kana malees jechuudha dantaa hariiroo dhimma alaa kana malees jechuudha liigii mana marii abbootii gadaa jettanii ijaartanii jirtan kana malees jechuudha wiirtuu liigii olaanaa hojmaata gama sirnaa fi imaammata qabsoo bilisummaa Oromoo jettanii dhaabdani maal jechuudha meeti qorra nu ibsa. Wallahi hedduu gaariidha walumaa galatti koree jiddu galeessaa jechuudha koreelee gurguddoo jiddu galeessaa hanga sadarkaa hoggansarraa itti aantuudhaan hoggantoota mana mariidhaa jechuudha bakka bu'oota uummataa mana mariidhaa qabna paarlamoota akkasumas deebi'ee warra mirga dhala namaa qabnaa koree beerdii filannoodhaa qabnaa koree istaatisii mirga namummaadhaa tandamee jaarsaa tandamee diinagdee koreelee jechuudha gurguddoo kana in qabnaa koreelee dippiloomaasii biyya alaa qabnaa koreelee rakkinaa fi gartee balaa hatattamaa kan jedhullee in qabnaa koreelee nageenyaa fi naamusa ta'e qabnaa ati caasaa waliigalatti guutumaa guututtuu isa gartee xumuraatti qabnaa deebee gartee seerichaa jechuudha isuma caayaa ganamaa kan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa qabsoo bilisummaa Oromoo kun nama tokkoof ilaalchifattu namuutu namni dhugummaan qabsaawaa ta'e haraa qasan irratti deemee osoo paartii fi naannoo fi kana muratee achi ba'ee gartee igguruun taanetti saba kanaa fi utubee dhaabicha kana ijaaruudhaaf namuutu mirga guutuu ni qaba. Kanumarraa ka'uudhaan nuti Oromoo waraana bilisummaa Oromoo asirratti waan tokko na kaafte afaanitti si qabadhe dhiifama maaliif seeta qabsoon bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo jidduu jirtu ifaa fi qulqulluu kan taate jechuudha qulqulluu kan taate waan taateef isin gaafadha daqiiqawwan qabnutti fayyadamuudhaaf qaamonni abaaboo bilisiginnaa qaamonni ammoo qaamota biraatu ijaare isiniin jedhu jiraachuu danda'u. Kana malees jechuudha akkuma beekamu institushiniin siyaasaa yookiin immoo tumsi qabsoo bilisummaa Oromoo tokko jechuudha eenyuyyuu ijaaramee akeekaaf sagantaa qabsoo bilisummaa Oromoo hin sharafin akkasumas butee qabsoo saba kanaa gartee hin gurguratin malee hanga sabaa dalagametti hanga lubbuu haarsaa deebii hin qabne qabsoo ofirratti hirkannoo taasisetti qabsaa Oromooti. Isinoo hidhatni isin waraana bilisummaa Oromootis haa ta'u qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin qabdanoo caasaan biyya keessa amma jedhamu kun hoo hammam ga'a akkamitti hojjetaa jira maal fakkaataa fi kanammoo akka uummata Oromooti ifa ta'uu isinoo qaamni isin hoogganu eenyu? Nuti qaamni hooggansa irraa fudhannu ajajoota waraana bilisummaa Oromoo olaanaa irraa ajaja fudhannaa nuti ilma wobooti
caasaa biyya keessaa hoguu jennu caasaalee biyya keessaa kan ijaarree hundeessinee uummata keenya kan hooggantoonni matootiin irraa hidhamanii burjaajawanii bilisiginnaa maal jechuudhaan adda murteessan kana daandii qabsiisaa jirra. Leenjii kennaafii jirra. Kana qofa miti opereeshinii waraanaatis ni qabna. Opereeshinii waraanaatis ni hojjenna. Leenjii waraanaatis ni hojjenna. Kana qofa miti mooraa diinaatis seennee jechuun fakkeenyaaf asitti amma waan dhugaa jechuudha akka ifa namaa ta'uuf opereeshinii waraanaa jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf opereeshinii waraanaa jechuun akka nama waraanaa qabutti immoo waraana bilisummaa Oromoo akka uummanni Oromoo jaalatu akka ofitti maxxansu akka diinagdeen bira dhaabatu gochuu jechuudha karaa ciruu fi gartee akka diinni basaasee yookiin tarkaanfiiwwan garaagaraa gartee jallaa fi jallattuu Oromoo warra irbuu hin beekneef warra sabboonummaa hin qabne ilmaan alaa buleeyyii jechuudha ilmaan barcumaa jedhanii warra hirkatan kana jechuu barbaaddeeti moo isinumatu qaba waan jedhu kana addaan baasi jechuu barbaada. Dhugaa gaaffii gaarii na gaafattee waraanni bilisummaa Oromoodha harma qabnu waraana keenya waraana uummata Oromooti. Opereeshinii waraanaa gonja'u daandiilee waraana bilisummaa Oromootiif uummata Oromoodha walitti firoomsuu walitti hidhuudha. Naannoon tokko kan beekne jira. Naannoon beekne kanaafillee akka beekan dhaamsa dabarsuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaachana uummata Oromooti. Uummanni Oromoodha waraana bilisummaa Oromooti malee jiraachuu danda'u. Qeeroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti fi uummata Oromoodhaa guutumaan guutuutti dimshaashetti miiliyoona hanga jamu kana calallee lafa keenya walitti hidhuu fi mataa isaanii walitti qabuudha. Yoo mataa dadhabne miiloo littiin akka Jawaar keenya jedhe san harka walitti hidha. Harka isaanii walitti hidhuu deemne jechuudha. Akka isaan walitti firooman godhu irrattii fi dabalataan ammallee kana qofaa miti ijoollee waraanaaf leenjii waraanaatti barbaadanillee gara mooraa qabsootti ni galchina. Tole. Galatoma yaada naa kennitanii fi hayyee jechuudha foddaa iskiriina walakkatti deebi'i. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa koragaa sagantaa Oborraa Global Network ijaaf gurra uummata miidiyaa yeroo dhiyooti saatalaayitii irratti bahuu deemu toora YouTube channel Oborraa Global Network toora Facebook akkasumas WhatsApp fi kanneen kana fakkaatan irratti argama jechuudha. Odeeffannoowwan waayitawaa dhiyeessuudhaan oduuwwan amma raawwataman haqaa fi iftoominaan dhiyeessuudhaan bilchinaan xiyyeeffatee jechuudha saba isaa keessatti caasaa hedduu ijaarataa kan jiru Oborraa Global Network jechuudha miidiyaa fi jabeeffachuun waan ifiitiif abdii horachuu akka ta'e gaman waan dagatinaa jenna jalmurata gara qabxii dhumaatti deebina mee labsiin marsaa jaffaa qeerroo bilisummaa Oromoo waame kuni galma milkaa'ina akkam qaba akkasumas hogganoota siyaasaa Oromoodhaa kan amma inumayyuu oduun takka bahaa jirti hammam qabatamaa kan jedhu kan booda mirkaneeffannuu tahee jechuudha nan dhabamsiisa baandawwan harkaa qabu nan dhabamsiisa juuntawwaniif ammoo hojjechaa jira yeroo jedhu baandawwan kun eenyu fadhame gabaabsiinu himi. Baandaa jechuun gantuu jechuudha gantuu jechuun naftanyaa isaan jechuu barbaade. EPP fi bilisiginna illee jawudha. Bilisiginna jawuu badhaadhina jawuu waan isaan janqaradhee irraa illee dagaan jiru kanallee dharrabsuu kuni maqaa namni mukaafate. Ammoo inni yakkamaan Itoophiyaa Oromiyaa keessatti fi Itoophiyaa keessatti inni seeraan ala jechuudha. Eega aangoon isaa dhumate mi seerumichi isaa hakijibaa sanuu haa ta'u eega aangoo isaa dhumate humnaan aangorra jiru maafiyaa fi baandaan warri jaamu naftanyaadha. Naftanyaan eenyu Abiyoot Kaasaayoo Abiy Ahmed irraa jalqabee hanga ministeerota isaan sadarkaa gad aanutti. Labsii qeeroodhaa akkuma jennu labsiin qeeroodhaa kun maal fakkaata? Labsiin qeeroo baay'ee bareeda. Kan hedduu nama milkeessuu fi lolli bilisummaadhaan labsamuuf deema. Wanni dho'isin jiru Oromoo waan wal dho'isin takkaa jira. Hedduu gaariidha. Labsiin marsaalee shanan darbanii uggura diinagdee ture. Uggura diinagdee keessatti ati uggurameetuma ture yeroo guyyaa hanga irra kaamu kaamee irraama isaa danfaa. Deebisanii ammallee wanni amma addeessa godhu mootummaan wanni fiichoo kun jechuudha maafiyaan kun Tigraayitti duraan Wallaggatti waraana keenyaan boqotuudhaaf jecha humna fudhatee oborra fudhatee dabalataan ammallee waan hafes Tigraay geessee waraana isaa
jira. DBA ammallee yoo kana cabsee kaas deebu taate sirna Haile Sillaasee kamil liksanii deebsaa Itoophiyaa afaan tokko aadaa tokko kan tokko kajedhu kana ichitti isaa qabna duraaniisi ammoo inni sunutti deebuu hin qabu baadhumni argamu malee jiisi. Ati walumaa galatti nuti tooftaa isaaniitti bu'aa isaanii keessallee galuu hin barbaannu dhibbumaa dhibbatti nuti mirga hiree muree Jaalmurataa saba bakka hoggansi Oromoodha qaroon ija Oromoodha kan waggaa 100 keessatti Oromoon argachuu hin dandeenye kan akka Jawaar Muhammad kan akka Baqqalaa Garbaa Abdii Raggaasaa Mikaa'el Booran akkasumas Hamzaa Booranaatii fi 25,000 ol waan si ajaa'ibsiisu keessaa jechuudha kan keessatti hidhaman akkasumas yoo kan dhageessaa ta'e mucaa tokko kan Oromticha Tuulamaa tokko gadi baasanii seera mana seeraatii fudhanii ajjeesan tokko kan guma abbaa isaa baasachuuf jecha nafxanyoota kittillayyoota ilmaan Minilik jechuudha abbaa isaa ajjeesan irratti haloo baachuudhaaf Baalerraa dhufee bakka itti guddaterraa dhufee biyya dhaloota isaa aanaa darroo turee fichetti fidanii jechuudha qabanii fidanii jechuudha wanni isaan godhan mee akkamitti ilma Oromoo tokko seera biyyattii jiru yoo yakkite seera nama gaafachuu jiru silaa seerri hin jiru jechuudha seeraa miti karaan seeraallee hin jiru namni seera hojjetullee hin jiru seerri lubbuu qabullee akka hin jirre hin beekna haa ta'uti seeramu addunyaa irratti uumama safuu ganamaa irratti iyyuu nama seera jala jiru gaaddisa seeraa jala jiru fuudhanii ajjeesanii riqicha jala darbuun Oromoo ta'e kun ammoo Oromoo jetta uummanni keenya kan osoo argu hoo akkamitti mootummaa kana deeggaru mootummaa Jawaarii addunyaan hundi jaalattuu fi hayyuu ta'e mootummaa Abdii Raggaasaa waggaa 27 bosona keessa deemaa ture. Qeerroo jumlaan fixu abbaa amantii mana seenee fixu. Kun mootummaadha. Hoggansa kana baasuuf tarkaanfii nama fudhatamuu qabu. Labsiin kun bifa kamiin itti fufuu qaba. Kana khadiini nu galatoomi. Kana khadiini nu dambeef ati miira keessa galee illee dubbadhu miira keessa galee dubbadhu namni wayis balleessaa wayis tolcha. Kanaafuu wanni jechuu barbaade qabsaa waan kufa qabsoon itti garuu immoo qabsaa waan kufa injifannoon ni dhufa amma tarkaanfii kan itti fudhannu sanarratti labsiin kun kan addeessa godhu hoggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoodha. Kaafaa hostee aabaa hostaanaan Oromoodha. Tokko ilmaan Oromoo paartii hin barbaachisu. Kanaafuu kana mana kaayyatanii asii kaan sangaa irraa gurrachuu jedhamu kana keessatti Oromoon irraa anumurraa jalqabee nuti ani akka marii dhaloota egeree bilisummaatti mirga hiree muree murteeffannaa murtee jechuudhaaf yeroo isaa amma jennee qabsoo itti jirra. Akkasuma amma uummata Oromootiif gabaabsee waan dhaama. Uummanni Oromoodhaa miidiyaa qofa irratti olola dubbachuu miti. Rasaasa tokko qarshii 80 Oromiyaa keessatti namni itti gadi qaban qabne rasaasa tokko bituudha qaba. Birri 80 sanbaasa. Jeesi kana achi jiru jechuudha. Ammoo inni Ameerikaa jirus waan isaa arjoomuudhaaf qeeroon sama gargaarsa barbaada. Qeeroon gargaarsa barbaada. Qeeroon hojjetan jiru hiriirra jiru. Qeeroo gargaarsa irra barbaaddu uummanni Oromoodhaa maallaqa kennuudha qaba. Abbootiin qabeenyaa Oromoodhaa kan biyya keessa jirtan Oromiyaa keessa jirtan sangaa Minilik nyaachisanii ilmaan Oromooti maallaqa kennu. Qeeroo bilisummaa Oromooti kennu. Waraan bilisummaa Oromooti kennu. Waraan bilisummaa Oromoo biyya dheeffata. Yoo kana taate malee hin bilisoomna. Ammoo ni bilisoomna. Hin bilisoomne jechuun hin bilisoomna. Akkamitti bilisoomna? Waan an dhugaa jiru qofaan isin aan murtaan sabaa nama tokko hin sodaa rabbii tokko qofaan dhugaa haqa saba kiyyarraa isin ba'u haqa saba kiyyaatiif dhugaa saba kiyyaatiif wareegamu kun qophii kanaafillee qopheessaan jira waan kana ta'eefu ittiin dabaladha uummanni keenya yoo diddanii diina jalaa safuu diddanii kittilayyoota diinaa jala taatanii diinaaf ulee taatanii diina jala deemtanii numa wal gabaabsaa dhikitti wal deebinee nutummaan jechuudha. Miliyoona 50 keessaa 25 yoo kanarra diina irratti xiyyeeffannee olii gallee dhaamsaan qaba poolisiin Oromiyaa kaleessa qeeroo turte nin beeka warra jaalawwa waliin turre jiran qeeroo turte kalee ta'u kan si waliin deemu gaafa inni ilmaan Oromoo rasaasa dhaqee duubarraa jedhee Mustafa Hussein ta'e isin jechuu barbaade. Iliyaas ta'e kan irratti wareegame goota
Ayyee Adam diimaatee seenaatu faarsa gaddu eenyutu faarsa Tigraay dheetee maaliif duutu yaa Oromoo maaltuma Tigraay si geesse maaltu si jira Tigraay ambarka Tigraay dhaqee duusan fiduu miti nama keenyaa misila fiduu miti yoo isaa fidee na wal reef keessaa guba reef keessaa kuni achitti abadaamaraa ta'uu fi inni Tigraay dheetu Tigraay hin dhaqini waraana bilisummaa Oromoo jira bosona waraana bilisummaa Oromoo ta'e yoo daandii wallaalte daandii nu gaafatamu si geessu bosona Oromiyaadhaa seeni ummata keetu jira baddu amarraa jalqabee poolisiin Oromiyaadhaa poolisiin federaalaa seerri biyyattii jiru biyyattiin hadduudha biyyattiin dhiiga namaa gannaqaa jirti seera namaa bira kuttee seera waaqaa cabsitee jirti ummanni Oromoodhaa an biyyattii guuraaf hin jiru waraana bilisummaa Oromoo jala galuudha. Muree murteeffannaa Oromoodhaa murteessuudha qaba. Yoo san hin goonu jettanis waboon keenya jira ammallee dhaloota itti leenjifna argaa qabna isin cabsina gaafa isin cabsina immoo isin wajjamtoota taatanii diinaan hin galtan. Bardaarii fi Gondarii fi Gojjam isaanii beelanii Oromiyaa keessa dhufan. Harree yaabbatanii Oromiyaa keessa dhufanii Oromiyaa irratti nurratti dhuffaraa jiran. Daqiiqaan ogeeyyiin teeknikaa dhume jedhanii jechuudha. Dhumarratti hojjettoota mootummaa tokko fakkeenyaaf haalli amma murteessaa ta'ee jiru jechuudha hayyoonni Oromoodha. Tokko caasaa sadarkaa gandaarraa qabee gubbaatti jiru miila jala dhahuudha. Biloona irraa hiikuudha jedhanii akkasumas jechuudha qeerroon bilisummaa Oromootis haa ta'u maatiin hawaasni hawwotaa fi abbootiin osoo ilmi keessan reefka fudhachaa jirtan ijoollee kana hiriira bahuu kana duubatti irraan hafina baha wajjin kan dhabdan kan dhabuu deemtan kan ajjeesuu deeman hoggansa keessan kan ajjeesaa jiran saba keessan kan farrajaa jiranis waraana keessaniin shanee jedha waraansa keessaniin farroota juuntaa yookiin ammoo humnoota juuntaa jedhan jechuudha. Dhugaa keessan gane waadaa fi irbuu gane namni kun nafxanyaadha nafxanyaa keessallee sirna mililiki Oromiyaa biyyi dhamtu hin jiru jedhe jedhan. Kanaaf hojjettootaaf maal dhaamtan abbootii amantaatiif gabaabumatti waan sekandii 30 hin genne maal dhaamtan amma hoo labsiin kun akkamitti fufuu qaba yoo hoggansi kun hin bahin hidhaan bahin harka mootummaan kun harkan kenneen qabsoon itti fufti warra jedhantu jira. Kana maal jettan? Waan gaariidha uummata Oromootiif dhaamsiniin an dhaamu qeerroo qoftiin hiriira qoomiti akka gartee Walakkatti shawaadhaan haati Oromoodhaan rasaan shan anaa nyaatu jettee cinaachisiidhaa kennitee aamurratti jechuudha haati sanitti akkasitti hiriira baafamti. Kalorratti gati isin fuudhan isin ajjeesan qabeenya keessan sirraa nyaata lafa keessan sirraa saamaa jiran qabeenya keessan diinaa nyaataa jira. Kanaafuu qeerroodhaa wajjin hiriira baatanii ijoollee qofa erguu miti ifiilee hiriira wajjin booda qaban. Qottoo fi mancaa fi waan qabu qabatee jechuudha uummanni Oromoo meeshaa kan fayyadamee diina ofirraa baasuudha qabu Oromiyaa keessa. Dhaabsiniin danda'amu qeerroodhaa fi warri gartee dandeettii qabdan warri humna qabdan jechuudha uummanni Oromoodhaa sirna bilchiginaadhaa warra deeggaru warra caasaa kan isin irratti nama bilchiginaa deeggaru guutuu isaan tarkaanfii keessa deebiin qabne argachuu dirqama. Maaliif taate mataa kee gubbaa nama kubbaas ta'u hojjemuu qabu. Nama firaashii keetti irraa gadi buusi jedha hojjemuu qabu. Yoo rabbi biratti leetii gaafatamu jara kanaaf Oromiyaa keessaa qooduu bilchiginaan haa deemu. Bilchiginaan baanee dhiibbin baana naannoo Amaaraa deemaa jira. Oromiyaa keessaa baasa. Sayyoo didan dachiif samiin walitti haa bilbiltu guba. Ayyee gubuu qabdan qabeenya mootummaatis. Gubaa kun jedhu amma jechaa hin jaamti. Kanaa sababa nu keessatti yoo isaan boodidan tarkaanfii irra fudhadha. Tarkaanfii ciccimaa irra fudhadha. Uummanni kun dhiiga keenya nu tuutaa jira. Hanga dandeessan waan qabdanii tarkaanfii irra seerri isin jiru seeraaf jettanii qabamina. Ayyee poolisiin Oromiyaa immoo uummata keenya akka qabdu uummata keenya rasaasa dhawwitu. Borootis kutuuf deemu. Kun gaafa ol kuchifne wal xiqqeessina. Maa miti rakkoon qabu. Dhadhaan fi jedhina dhuge. Kanarratti abbootiin amantiidha. Abbootiin amantaa bakkii dhaabbattee amantaa lallabsiisu. Kiristaanaa Musliimaa bakkatti amantaaf lallabduufis jiru. Wanta akkas hin dubbatin cal jedhiidha. Abbootiin gadaa araara maal wanni itti godhu hayyuu maneedhaa seen baasuu dadhabu. Deengatta waraana bilisummaa Oromoo nama 850 qawwee nuti biyya namaa keessatti kuulii goonee binne naftanyaadhaaf galchitan. Nama 850 sangumaa isin gaafanneen jiru. Kana nuun faalleessina. Abbootii keenya hin jiru abbootiin gadaatis. Kan dhugaasitti. Abbootiin gadaa yoo sirni gadaa akkas yoo ta'e san guyyaa bilisummaa ol gaafata.
ammaaf hin socho'ina waata kaas nu godhuu hin dandeessa harka keessan sabsabadha abbootiin amantaa abbootiin gadaa harka keessan sabsabaa jechuu barbaada galatooma dhiifama kabajamoota keenya isinii garuu harka keessa maradhaadhataa qabsorratti oobsii wanni jedhamu jiru maaliif yoo jette yoo sanyiin kun si jiraate barhaati sirna gadaatti leelu yoo manni kun si jiraate bar yoo manni kun jiraachuu baate maal wanni itti bulchitu kanaafuu amma waan kun kana fakkaata gara waraanaatiin illee dhaamsa qabaati garuu egaa sagantaan keenyas yeroon dhumee jira kanarratti jechuudha uummanni Oromoodhaa guutumaa guutuutti ijaaramudha. Oromoon namni kophaa deemu amma kootu argamuu hin qabu. Oromoo yoo xiqqaate nama 5 ganda keessa hawaasni Oromoodhaa mana keessan keessatti dura rileeshiniin jiraatu walii gala. Inni amantii qoodu inni kufaadhaan si qoodu hundi diina keessatti tarkaanfii irra fudhatu. Keenyaas hin jenne abaluus hin jenne Oromoodha hin jenne abbaa fedhaa ta'u namni qabsoo qeeroo bilisummaa Oromoo amma of dura dhaabbatu diina tarkaanfii irra fudhatamu kan gumaa isaati hin jiru. Kanaafuu dhiigaan baasan gumaadhaan baasanii Oromiyaa keessaa immoo bitsiginnaan boora qaba. Kana caalatti yoonii fi gartee deebi'anii warri sabaa salamoonni Oromiyaa keessa dhageeffadhaa. Dachii Oromiyaa gabbattu irraa nyaatanii irraa dhugdanii nu olitti jireenya jiraatanii akka lammii lammaffaatti warri nuti taatu har'a akkuma harka keessan sottofatan iddan ammoo tarkaanfii sirra kana qeeroo bilisummaa Oromootiif hin dhaamsa qaba. Qeeroon bilisummaa Oromoo hawaasa nagaan taa'ee dalagata isaan hin basaasne warra ajaja isaanii wajjin fudhatee isaanii wajjin hiriiruu jibaatu hin qaban. Nama ammoo gartee obboleessa keetti illee haa ta'u jedhee dhagee garaagarummaan hin jiru. Obboleessa keetii fi ilmi naftanyaa malee Amaaraa jechuun kan Oromiyaa keessa jiru yoonii fi shira sirratti yaade isaa lachuu walqixa. Tarkaanfii irra fudhachuu qaba. Isa ammoo nagaan jiraatuu fi anis walqixa nageenya isaa eegamuudhaaf. Qabeenya warra gartee mootummaa kana leellisanii qawweedhaan bitanii fi negara internet nama mujarati tabanna internet wal nama ichiti ke sana chifitata yo isini aso jiru namno sene please jettani mobile ke sana yo isini aso jiru bulbul ke sana ngas kuchi gotaniti relation to ko gegeshu ta kana telelenji sidif kedina kaironis horampulan sininja kawure games kan jannatati kan mata kamada mata ina rabya ko do isini jara kana isini jira jechuudha borii kan taate caasaa qarree yookiin dubartoota isaan hooggansa sadarkaa kora gaaddisa mariitti jiranis jechuudha yeroo qabnurraa wal qabsiifnee jechuudha yeroo yoo qabanne kan nu dhiyeessitan ta'a amma waa yaanni nu kennitan yaada baay'ee bilchaata kabajamtoonni hordoftoonni sagantaa warra Global Media Network waa baay'ee karraa baratan abdii qabna jechuudha akkasumas jechuudha waa takka lama jechuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadha waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun fala gartee keessa deebii hin qabne fuuf duuba deebii hin qabne ta'u waan qabdaniin bira dhaabbadha ofitti waammadha cicha qabsoo bilisummaa Oromoo golga citii keessanii eega diinni isin irratti hojjetin irratti hojjedha Oromoon qe'ee keetirratti nama si ajjeesu